kitaaba keenya irratti maala barreeffannu kitaabni keenya fuulli har'aa kun lamuun deebi'u amma yoom alqiyaamaati abbaa kiyyarraayis anarraayis jennaan bismillah abbaan kiyya hasanaan inni dalagate xiqqoodha nama barsiifachuudha irra xiqqoodha ana barsiisuudha nama ulamaa jaalatu nama barattoota jaalatu nama ibaadaa jaalatu biraatu beekaa namni biraa dubbateerra jaanii ture dhalootaan umrii isaanii har'a waggaa 100 geenii jiranii ilmaan 16 qaban dubartii 8 fi dhiira 8 qabanii san keessaa 3 gara fuula rabbii deeme 13 jira ilmaan 13 sanirraa har'a nama 180 jira nama 180 kan maqaa katabadhee qabu santu jira gammachuu guddaan na dhageema tana hundarra tana gammachiiftee isin abbaa kiyya akkana na wajji gaggeessuun tun irra na gammachiiftee jazaa rabbi isin haa kafan anilleen isinilleen nama akka abbaa kiyyaa kanatti guyyaa gaggeessaa isaanii tolu rabbi isin haa taasisuun isin ijaa rahmatullahi wa barakatuh inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dhaamsinuti qabni tokkittiin suni maalinni walitti qabamni kun uumamaa kiimikaan yookiin waa taasisu abbaa keenya irraa akkiran irraa mataa godhuufi mukti midhaan bichaate ilma murama midhaan bichaate galuun saanaf midhaan bichaate ilma murama midhaan bichaate ilma nyaatama yookaan hin faca yookaan sanyii taa warri sanyii ta'e addunyaan kun nu argachuudhaan maal argattee nu dhabuudhaan maal dhabbilaata addunyaa kana gaafa irra hin jirre gaafa irraa dabarfanne maal nurraa maal hirrifnee deebnaa gaafii keenya hundaatu har'a kitaaba tokkotu cufamee jechuudha guyyaarraa lubbuun nama tokko jechuun kitaaba isaan eega gaafa dhalatan yookaan ga'eessa ta'anii barreeffataa dhufantu har'a cufame kitaabni isaanii irratti har'a namni tokkoon barreessan yoo inni barreessan yoo wanni isaan lafanii deeman barreessan mal yoo wanni isaan lafatti dhiifatanii deeman barreessan qofa barreeffama wanni biraa kan isaanii kitaabni har'a cufame ijoollee dhageessanii kitaaba keenya irratti maala barreeffannu kitaabni keenya fuulli har'aa kun lamuun deebi'u amma yoom alqiyaamaatti har'a guyyaa keenya irratti maal barreeffannaa dhagaafiin guyyaa har'aa irratti fuula duwwaadha guyyaan har'aa guyyaan kan kee inni har'aa fuula duwwaadha fuula duwwaa kana irratti fuula waa takka irratti barreeffamee irratti maal barreeffanna subii har'aatiin ulaabanallee hajjamu subii salaata du'aatiin guyyaan peejiin har'aa kitaabni har'aa subii har'aatiin baname furtuun guyyaa har'aa subii har'aatiin yoo baname maal irratti barreeffannee zuuriitti gabaasa gochuudha deemaa jira rabbiif fuulli har'aa fuula duwwaadha kitaabni fuulli nama fuuldura ilaan namni har'a guyyaa akiraatti achi godaanu kitaabni irraa hasaa har'a cufama kitaabni nama har'a duniyaa irraa galuu hadha cufama kanaaf hamma kitaabni keenya ittiin barreeffaminitti maal barreeffamnee cufsiisuudhaa deemnaan gaafii keenyaa ta'u wanni har'a dhaammannu warri har'a waliin jennu addunyaan nu argachuudhaan hin gammadin nu dhabuudhaan waan gaddituuf hin qabdu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh barattoonni islaamaa ulamaa'in islaamaa hayyoonni islaamaa warri askeetan hundi keessanuu rabbiin abbaa kiyyarraayis anarraayis jennaan bismillah abbaan kiyya hasanaan inni dalagate xiqqoodha nama barsiifachuudha irra xiqqoodha ana barsiisuudha nama ulamaa jaalatu nama barattoota jaalatu nama ibaadaa jaalatu sila anarra namni biraatu beekaa namni biraa dubbateerra jaanii ture dhalootaan umrii isaanii har'a waggaa 100 geenii jiranii ilmaan 16 qaban dubartii 8 fi dhiira 8 qabanii san keessaa 3 gara fuula rabbii deeme 13 jira ilmaan 13 sanirraa har'a nama 180 jira nama 180 kan maqaa katabadhee qabu santu jira gammachuu guddaan na dhageema tana hundarra tana gammachiiftee
isin abbaa kiyya akkana na wajji gaggeessuun tun irra na gammachiifte jazaa rabbi isin haa kafadhu anilleen isinilleen nama akka abbaa kiyyaa kanatti guyyaa gaggeessaa isaanii tolu rabbi isin haa taasisuun isin ijaa jazaa rabbi isin haa kafalu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ربي قرآنك يسوى أجيب حرك ربي جرامي جرن حرك ربي جرا ربي سنولتي الذي خلق الموت والحياة خجرون لهم كدوان لهم إيقا قيار آدوات وللنقبه ربي ولي أمود وثنا أمير ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت وان غاري دچي رتي فجافتي أسر دبرا يجونان إذا ويا كنا وان غاري فجافتني ودبرا ملك تجرا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. يسوليس بزي مدر لا يسموت توست نغر بيچاي قراجا فأماراتي أفا أورمو تجلسو للدني يسولي كمدر لا يسموت أفان بيتا كانت ويا إيش اللي سيرجع من أفان وقع ما يتبدي من يوم من جالس إيجا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. يسولي سموت توست نغر بيچاي قران علمنا ما قاف الدنيا رديمه واسدي طبعا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. صدقة جارية وان قاري أكا مسجدة أكا بيري يو إجارة يده والنسون أكو مجرون أكاونتي صارت ياتي ونبيش دو اللي بلاك بوكس المتبال ما تسبر عليك ورزاي قبال أكيد قلاف أكاونتي رد أو ولد صالح يدعو له يوكان المغاري دتشيك نرتم بفتنيتين إسا دعاء يقول كون أمو مال أو علم ينتفع به يوكان أمو علمي أكا علماء قردان برسيساني أمة فيدو إيشا إيقا أبان كين علي أرأي ودبران علم إساني المغاري شيء جمال إنه هم بساني رني ربي سانيها أرارو ربي سانيها أرارو علم دعائي قلوف هم بفتشو وان قدانا يا أبوتي أسكيس جرتن يا علمان أبوتي إسن قرأ سفتة أبوتين كيسن قافة دبرتين بودا واسن الرا بربادا واني سن الرا بربادا قدان يا ربي أباكي يا أرارني جتشو وان جاري إساتات إزارو في وان قداري قلو في سر إسان تاجا من جتشا مالي دلقا لساني قيات الرجال قبل أكاونتو تزكتوال بلوكونال وان دلقا مالي كون انقطع قوم والمالك كناف علم غاري أكنا علم بيالي فيدو علم نمرا كنو هركسيات نودال شيء جمال جراتشو نباتي نولي أسطفنو علم بيالي فيدو علم الدنيا فيدو ور لفكنا رت هو بشيء دبر ربنا هاقول ور علم غاري هو بشيء بيا دبر سي دبر ربنا هاقولو إيجا سلا قويا كنا هررجي دفني وانباية قاتنا سلا وانباية وانقاقو درشانتما كمتال شانتما فين وفين قويا تو قويا تازياتي صدق انباية قمنا سلا خوا ولتبنو قويا تازيا وانتي قويا صبريتي تامبل إنا سقنتا براتي ولد بنا هرقاف تشانتاتي دفتي اتشقراكي ستهفتو ربي سانيها أرارمو ورا ربي صبريها كنو هررجي قوتو ربي صبريها كنو والفنا قدانو كوتاني نولنو كبجاني كما كينان ورا في الفيلم مكتبو ايتي هاسا وننا كنا بهدتي بسلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. أباك ربي أرارم. جنة إنسان أساس. وبليس كنا قالي شيخ كنا صاحب كنا جاللو كنا أستاذ جمال علي ربي صبري جميل إنساني هاكنا.